Yooyaa ammas yooyaa ilmaan ayyaa biqiloota malattuu nageenya keenya ka waaqaa ka oromummaadhaa ka walirraa maddee sanaan qabu warra sanii bari'eef akkam nu bultan nagaa nu bultanii sanii jenna warra sanii dhihellee akkam nu bultan ashabar ka fuune nooru ariibu qariibu alaa dhufu welcome Shabboo Miidiyaa bakara deemaan maatii Shabboo Miidiyaati gaa keessummallee jennee yaamuun ni ulfaata. Haala rakkisaa hunda keessattuu takkaatu isaan afeeranneedha dhabneen hin beeynu. Kanaafuu akkuma maatiitti isaan simadha. Yooyaa Yooyyaa jedhan illee gaammee akkam jirtan nagaa keessan yaani nagaa kiyyaa fayyuman jira gargar bannee yaadaan iddooma takka jirra ulfaadhaa feerraa keessanii. lollee gaafeerraa duraati baga nagaa nuuf taatani baga ija hamtuurraa waaqayyo isan tiksee harka hamarraa garaa hamarraa miila hamarraa ammallee tiksi isaa si waliin haa jiraatu si fi maatii kee wajjillee si jenna baga nu jiraatte gaafeerraa keenyallee nu kabajjee asirratti nu argamuu keetiif gaa ulfaadhuu galatoomi wayyoomi siinjaa maqaa beektee warra daangaa gubbaa jiruun ka miidhamaa jiru kaatii yeroo dheeraaf sagalee taateefiin maqaa isaaniitiin si galatoonfachuu barbaada fi warra daasporaa illee kasii jaalataniin iddoo isaanii bu'eetiin galatoomii siin jechuu barbaada. Injiinar gaafiilee hedduun qabaa garuu I think kaayyoo sagantaa kanallee haga tokko irraa osoo barbaachisan fakkaata. Sagantichi ulfaattuudha maaliif hoggaa inni dhugaan ilma waaqaati itti Oromoon. You know, so dubbichi hawaasa keenya beektee kan du'aa jiru ajjeefamaa jiru qabeenya isarraa beektee buqqaa jiru kuni mataanis badee dhugaan isaatis yoo baddee beekadhu cubbuu lama taati jechuudha. Yoo arraa naafi beektee kana deemaan gumallee irra baasuu dadhabne jechuudha. Ammoo dhugaa isaanii baasuu hin dadhabne. Kanaafuu kaayyoon sagantaa keenya kanarraa ubbaleen keenya kan lixa Oromiyaa keessatti, Wallagga Bahaa keessatti, Horroo Guduruutti, Wallotti iddoo hundatti Oromoon beektee rakkataa jiran qe'ee ofirraa qabeenya ofirraa baqataa jiran ajjeefamaa jiran kana yoo gumaa baasuu dadhabne dhugaa baasuu hin dadhabnu. Kaayyoon keenya guddaan kana gaa hawaasni keenya illeen wanni godhuu danda'u dhugaa isaanii kanaa tiksinuuf akka namni siyaasaan hin taphanne haa goonu. Dhugaa isaanii on the merit akka jettutti qulqullittii san lafa keenyee fi sammooda waan dandeenyu cinaa dhaabbachuu hin dandeenyaadha. Kun kaayyoo sagantaa keenyaa jechuu barbaadetti. Yoo dhugaa isaanii sirriitti keenye hawaasa keenya qofaa miti sila addunyaallee onnachiisuu dandeenya natti fakkaata. Dhugaan isaanii dabdeeti nu keessatti silaaftee addunyaatti immoo gurraa'uu dhabdee jechuudha. Kanaafuu irra deebinee akkaataa dhugaa saba keenya irraa haasawaa jiru sani sirreeffachuun tumsallee nu baay'isaa jenneti amanna. Irra deebi'ee gaabbo kara deemaa baga nagaan dhufte gaafiin kiyya ka duraa wanni tuni beektee dubbiin angarguutan ta'ammaa tuni achirraa yookaan ka'umsa isii yoo lafan kaa'in bu'uura isii yoo lafan kaa'in taarraa tunillee nu gafti jeetii yaadu. Wanni guutumatti Wallagga keessatti deemaa jiru yeroo ammaa tana keessatti gujiitti daballee jalqabarraa jechuudha. Sirnichi ara jiru kunii fi warri kaabaatu yoo bikka tana cabsine gara kaffitaadhaa baannu san deemuu hin dandeenya. Bikki tun ammoo hin cabne piroojeektiin keenya galman geessu. So walumaa galattuu wanni Wallagga keessa deemaa jiru kuni dhimma Wallaggaa odoo hin taane dhimma Oromoo, Oromummaa, Oromiyaa fi Oromummaa jechuu hin dandeenya. Ilaa gaammee rakkoon amma har'aatti deeme kun har'a hin eegalle. Wanti haaraan namoota baay'eetti himu hin jiru. Garuu muraasuman irraati ol yaadachiisaa deemuudhaati. Mootummaan kun gaafa
Oromoo ajjeesisuu eegale harka isaa fi harka biraadhaatiin jalqabe. Kana inuma quba qaba, namni beeku inuma beeka. Kana gochuu gaafa eegale namni baay'een akka waan rakkoon sabaa kun isa hin geenyetti kan ilaale danuudha. Amma golee hundumaa wal haa geessu maleessaati. Waan guuttin waan macca keessumaa ilmaan jaawwii ta'aa jiran bira otuu hin ga'inii waan hundumti keenya yaadachuu qabnu takka irraatiin waa xiqqoo sii jechuudhaati. Sirni kun yookaan biltsiginnaamti amma jedhamu kun ajjeechaasaa gaafa eegale, duguuggaa sanyii gaafa eegale harka sadiin eegale. Gujii harkuma isaan eegale. Ona Maccaa guutuu harka biraadhaatiin harkuma isaa godhatee eegale. Inni sadaffaan uummataaf uummata walitti qareetu eegale. Gaaf sana akka har'aa kana miti. Bari Oromoon Oromoomatti alagooma guddaa walitti alagoomee ture. San itti yaadee dhuma hojjete. Waa si yaadachiisu namni hundumtuu numa quba qaba jedhee yaada. Walloon si yaadachiisa. Silaa namni dagate hin jiruuti. Gaafa wallootti gaafa isa bitootessa 21 tokkoon seeraan yaadan. Bitootessa 21 kana walitti bu'iinsa sabaa kana mootummaa akkuma milkaa'eetiini warra walitti bu'iinsa kana keessatti immoo humna uummataa ta'an wallooti akka isaan yaalamaniitiif ofiitii haala mijeesse. Bitootessa 21 2021 waan sun mataa kiyya keessaatiin ba'u. Guyyaa gaaf sanaadhaa yoo xiqqaate walloo keessaatii namoonni 40 ol lubbuun darbaniiru yoo xiqqaate. Namoonni 20tti lakkaa'aman immoo 20 fi isaa ol ta'an immoo madoo turan. Bitootessi 20 baay'ee hamaa ture. Bitootessa 21 sana ofuma isaatii haala mijeessa. Eessatti akka isaan naqanii yaalaman godha mootummaan ofuma isaatii madoo walloo walitti qabee hospitaala Yaafit kan Shawaa Roobitti akka inuma beekta. Yaafit hospitaalii kan Shawaa Roobititti argamu keessatti ilmaan abbaa kiyyaa warri walloo sun akka isaan yaalamaniitii fi gurguddaa nama keenyaadha. Warra madaan walitti qabeetu kottaa madooftaniittu yaalamuu qabduu jedheetu ambulaansii ofii isaatiin Yaafit hospitaaliin dhaqee galche Shawaa Roobit. Argitee yeroo sana namni nama keenyaa jedha. Namni eeyyee nama keenya sirnatu kan nama keenyaaf ta'u miti maleessaati. Walloo guutummaan warri obbaafatee warri rasaasarraatii hafe naannoon namoota 20 oliidhaa Yaafit hospitaalii dhaqa. Mootummaadha. Achi dhaqa. Aannan yaadadha. Ilma ishee Umar Yuusufaa ilma ishee Umar Yuusuf Umaruma faa Ahmad Ali Hasan faa ishee Umar Haji Hasan faa Hasan Ahmad Jiiloo faa Hasan Ahmad Haji faa Muhammad Ali Hasan faa Ismail Muhammad faa Abdishee Umar faa Adam Abdushee Umar faa Adam Abdusheedhaa ilma isaa wajjin madaa qabateetu ilma isaa wajjin oromummaa isaatiif walloo keessaa loleetu Yaafit hospitaaliin deeme. Akka isaan achi ga'aniitiin akka bineensaatti qaxaqqaxaniitu guutummaa isaanii jim godhan. Kun bar bitootessa 21 2021 abbaa kanaa nuun hin jedhu. Mootummaan yeroo sana qalatee naqatee nyaachaa jira.
eegalee wantoota 2020 baay'ee itti dadhabee Yaafet hospitaalitti hin milkaan, Shawaa Roobititti hin milkaan. Uummata iyyu dukkaa sobee iyyi tokko dhiitii naa qabadhu. Guyyaa gaafa itti namni keenya ilmaa wajjin lolee, Adam ilmaa wajjin lolee, ilmaa wajjin immoo yaalamuuf hospitaala galeetu Yaafet hospitaal bakka dhiigni keenya bitootessa 21 akka bishaanitti itti dhangala'ee nurra yaanu. Sana faannoo miti. Uummanni akka walitti buutiif kan mootummaan diinoma ittiin jalqabatedha. Abashaan duruu diina Oromooti sun beekamaa. Abashaa keessaa warri jara kana ittiin jedhani. Har'as boris walirraa gumaa qabna sun waan beekama. Qara jalqabaa garuu kanaatiin eegan. Kana dhiisi waan tokko itti sii dabaleen keessa darbaati. Shawuma Roobititti gurraandhala 23 ol dhufaan jira. 2024 konkolaataa keessaatii namoota 8 gaafa gabbuusan 5 barsiisota 3 dubartoota. Garuu numa yaadatta akka isaanitti nama keenya ajjeesa. Garuu quba qabda. Silaatii biyyootu abbaa qabaattee biyyootu nama ta'e biyyootu akka sirna kanaatti lafa hin taane biyyi nama bar biyyi uummata otuu hin taaneeti Tolosaa Kuruufaa, Barsiisaa Efreem Indaaleefaa, Barsiisaa Indaalee Mo'anmarfaa, Barsiisaa Gammachuu Kaasa'uunfaa du'anii gumaan taanii hin badu. Dubartoonni sadanuun gaafa isaanii dhiigni isaan haadha bar dhangalee achumaatiin hin hafu. Gurraandhalli 23 2024 Shawaa Roobit keessatti irra deebine akkas ta'e. Abbaa kanaa nuun hin jedhu. Kana maafan siin jedhaa? Paappilikii ba'anii artistoota ta'anii humna hidhate faannoo ta'aniitu nama keenya konkolaataarraa harcaasaniitu itti naqan. Walloodhaan abbaa kanaa namni dheeraa namni jedhee hin jiru. Hundeetti si deebi'uuf hangar guutee ga'uudhaatiin fuuldura akka ta'e. Kanumaayyuu itti dhiisi. Yeroo sana naannoo 2023 Gujii yoo dhaqxee gaafa achiiti uummataaf uummata walitti buusanii faannoo oomishachuudhaaf dhiphuutti jiran Gujiiti immoo jimulaadhaatiin ajjeesaa jiru. Keessumaati warri akka Abarraa Buunnoo fa'aa diina saba kanaa turan. Bar Abarraa Buunnoo bara wayyaanee Oromoof falmeetu fuula dura Mallas Zeenaawwii taa'eetu Oromoof dubbatee bara aangoon itti dhufte moo Gujii duguuge. Gaaf tokko eebila 13/2023 Gujii keessaati hortee abbaa tokkoo dabalatee gosatu duguugan. Abbaa kanaa namni ittiin jettu hin jirtu mootummaan ofumaa ajjeesaa jira yeroo simoo 2020 siin jechuutti jira. Guutummaa gaafa tanamma Yaared Saafaayee, Sheek Jiiloo, ilma isaa Caanaa Jiiloo, ilma isaa isa sadaffaa Dullachaa Jiiloo, Fiqirtii Addooyyee, Balaayi Daraaraa warri kun Gujii Bahaati. Bakka tokkotti maatii guutuun gosti naannoon nama 23 ta'an eebila 13/2020 iddoo tokkotti daaraa ta'an. Abbaa kanaa namni nuun jedheen jiru. Mootummaa ittiin jettee waamtaare garaan garguuteetti gara ilmaan jaawwitti gabbuuna. Sana silaa inuma yaadatta beekaa gaafa biilaatti namni dirooniin badduu ba'e, mandiitti namni dirooniin badduu ba'e inuma yaadatta. Achi ga'uudhaatiif antiin jechaa jira. 2020 yeroo itti waan kana uummachaa jiran harka isaan gochaa irra Gujii keessa kan antiin jechaa jiru mootummaan Caamsaa 17 2020 abbaaf ilma
yeroo sana maaloo Oromiyaa poolisii maaloo Oromiyaa ittiin jedhamu kanatu jira. Abbaa filmaa obbo Heeroo Areereetii fi ilma isaa Kuusee Heeroodha. Gabbaasanii fakkeenya fudhataniitu adda adda isaanii irra rukutanii kolfaa sokkan. Fakkeenya fudhatanii nama ajjeesuun hin Dambidoollootti Amaanu'eel Wandimuu irratti ta'ee haadha isaa paralaayizidii godhan sun Gujiitti shaakala isaatu ture. Maalifan kanatiin jechaa jira bakka inni itti irraa ka'e beekaadhuma akka deemnuutiif. 2023 waliin dhufa eebila 8 guyyaa tokkicha Gujii keessaa mootummaan nama 34 ajjeese. Guyyaa tokkicha. Muusaa Saafoo, Hotteessoo Saafoo, Danuu Galgaloo, Dastaa Kabbadee, Gurmeessaa Saafoo argiteedha. Obbolaa sadii iddoo tokkotti argaa jirta. Muusaadhaatii fi Hotteessaadhaatii fi Gurmeessaan haadhoo garaa tokko keessaatii baan Milkeessaa Galgaloo, Tashaalee warroonni kun hundumtuu warra nama 30 wayii keessaatii mootummaan dhaabbatee ofiisaatii 2023 eebila gaafa 8 badduu baase. Abarraa Buunoodhaa duguuggaa sanyii harka mootummaa ta'ee gubbaatii fudhatee gaafa saba kana lafarraatii duguugu abbaa kanaa namni jedhee saba keenya gaafattee jiru. Kana hundumaa maafan siin jedhaa warri beeka dhiiga nama keenyaa balleessanii warri ga'ee mootummaadhaatii fi uummanni gochuun irra kan jiraatu quban qabne diina mootummaan ofiisaatii ijaarratee diina Oromoo duraaniitti dabalatee lachuu wal dukkaadhaatiif maqaa tokkoon waame haleelee hubatee ilaaluutu isarra jira. Kanan jedhuuf har'a miti. Seenaan hin badu seenaan bara baraatiin jiraata. Dabaa hojjette gaarii ati hojjette. Ilaali. Harka ammaadhaatiif ragoolee kanaatiif uummatatu ragaa. Gar tokkotti uummataaf uummata wallootu duguugame. Gar tokkotti mootummaan kophaa masaa Gujii kana godhe. Gaafa humni Gujii jabaa ta'uu qalbiin Gujii gurraachaa jabaa ta'uu baree Booranaaf Sidaamaa wajjiniitiin akkamittiidhaatiin warri obbolaa kun akka isaan diina ta'an qaaccessee lafa kaa'ate. Hin bobba'e. Kanamaaf godharee wallootti milkaa'eera waan ta'eedhaatii fi harka isaatiin ajjeesuunsaa kun gaafa beekamaa dhufu meebitti itti gaafatamummaa uummanni naan jedhaa jalaa ba'uuf jara kana lamaan iyyaadatta rakkoo hamaan Boorana keessatti gaafa ta'e Gujiin immoo dhumuuf jira waan afaanii hin qabu hin jiru. Walitti jiru obbolaan sun lamaan honge. Eenyuyyuu Gujii akka quban qabaanne datee gadi fageessee irratti hojjete. Maaliif seeta? Uummanni wal cina jiran waan ta'u kanaatiif akka isaan garaa walii keessatti qabatan. Gargaarsa Boorana irratti ta'e keessatti danuusaa akkamitti akka ta'e yoom akka ta'e beeka. Mootummaan uummata gargaaraa bulee horaa keessa gargaarsi akka hin darbineef wanta hin hojjetatin hin qabu. Uummata Booranaatu humna qabaatiif walitti dhufeenyi uummataa hamma isaan yaadan hin summoofneef balaan sun hafte. Kaan hin dubbanne. Uummatatu haloo walirraatii qaba miti. Mootummaatu dhimma itti ba'a. Lafee keenya lamaan walitti rukuteetu lafeema keenya moo cabsa. Sirna kan akkas godha. Kana meebii namoota baay'eetti toluu dhiisuu danda'a. Ani haajaa kanan qabu uummatarraatiin haajaa qaba. Ani uummata kanaatiin ala eenyummaa biraan kophaatti maddu hin qabu. Jireenya biraa kophaatti lakkaa'adhu hin qabu. Jiruu borii kophaatti laalladhu hin qabu. Kanarra dhaabbadhee moo humna biraa ittiin uummata kanaatiif lolus ta'e humna guddaa uummata kanaatiif ittiin mataa ta'u hin qabu. Dhaadhannoo biraan qabu dhaadhannoon kiyya uummaticha. Quba gaafan nama dhuunfaatti qabus, quba gaafan sirnatti qabus, uummatatti yoo hin balleessine yoo ta'e ani sirnan wajjin walitti bu'uun qabu haajaarraan qabu. Aangoon kan taaneeti itti madoofnee itti dhiigneetu nu bulchaa jenneetti laadha.
kan gaafa itti kennan akka isaan diina keenya ta'an hin beeku. Bari ati mootii sirni kun sirna keenyaa jedhee dhalootichi ba'eetu isuma kabajuuf ba'een immoo ajjeefame bara. Sana Gujii keessatti namni 34 ol kun gaafa dhumanii obboloonni sadanuu iddoo tokkotti Muusaan, Hotteessaan, Gurmeessaan, ilmaan obbo Saafoodhaa utuu uummanni araddaa tokkoo dhaabatee ilaaluu ebila 8/2023 gaafa dhuman Gujiin rifannaan isaa ittuma dabalaade. Achiika. Taateen akka kanaa raawwatee gara horrootti gabbu'ame. Horrootti gaafa gabbu'ame sagalee danuun kan dhaga'ame jaardagaa jaartee Aliiboo jaardagaa jaartee warra akka gara Aliiboo Amuuruu gara Agamsaa kana gara Abee Dongoroo Kiiramuu Giddaa kana Dhiibantuu Limmuu kana Saasiggaa warroota kana keessaati sagaleen akka dhaga'amuutiif karaa lamaanuu barbaade. Ummatichi buqqa'uu dirqama waan ta'eedhaati. Sirni kun akkasittiidhaatiin akka bobba'u kan ta'eetii fi humna isaa hundumaa bakka sana irratti rifileekt akka inni godhu kan inni ofitti murteessee godheef humna uummata sanaa irraatiin kan ka'e. Amma gara lixa Oromiyaa bakka ati amma irratti haasa'uudhaatiif kuna lixuufan jedha. Rakkoon keenya maddi ishee akkeettiidhaatiin maddite. Siin jechuufani dubbiin sitti dheeresse. Faddo umri si dheeressuun I think otoo abukaattoo taatee haasoo irraa kana waltajjii beektee International Criminal Courtitti dhiyeessitee sila achi jechuu kiyya iddoon kun maaliif qabatamaan ragaadhaan asumaanuu beektee egaa yoo bikki kunillee ICC ta'uu baateellee carraa beektee kana deemaaf kennineef mootummalleen akka of diffeen gootu carraa ni kenninaaf. Mee deebisaa yoo qabaattan lakkoofsi keenya 6 takka 4 duwwaa 2 6 duwwaa 6 2 4 8 isanillee koottaati. Beektee gara keessanillee yoo dhugaa qabaattan waltajjii tanarratti ibsachuu hin dandeessanidha. Kaayyoon sagantaa kana nuti beektee abaa'oo miti kaafaa ollee miti woboosii miti piipee miti. Ammoo kaa uummata keenya irraa moocituu hin dandeenyu jechuudha. Haalli tokkicha irratti rarra'aa jiru tokkichuma kana. Yoo tokkicha kana nuu dhiiftan dhimma keenyaa miti jechuudha. Waan biraa irraa obsinellee duudatti galleellee ignoor godhuu hin dandeenya. Bikka Oromoon miidhamaa jirtutti, bikka Oromummaan waakkatamaa jirtutti, bikka Oromiyaan daangaan saamamaa jirtutti, bikka beektee Oromiyummaa nu keessatti beektee laamshiisaa jirtanitti callisuun nama dhibaa. Beektee dhaamsi beektee kana deemalleen paartii tokkollee gara bu'ee asii jiru Oromoo ta'eeti Oromoof dubbataa jira. San akkasitti nu beekaa yoo waan deebiftan qabaattan ammoo waltajjiin isaniifillee banaa jechuu barbaadeeti. Otoo tabiratti hin dabarre I think maqaan kee fiifuu seenaa sabichaati walumatti dhaadhaan fakkaata. Otoo nama deemu ta'uu baatte maqaa kana beektee maqaa kanaan aanuu si yaamu jechuudha. Maqaa kanaan waan hojjette qabda jechuudha. Keessaa waan saba keenyaa baattis, dhiyeettis, kaabattis, jiddugalattis, lixattis deemteetuma jirta. Ammallee karuma gubbaa jirta. Tanallee asumatti hin gabaabsee bira kutaa. Ammoo imaloota kee keessaa gaafa karaan cufamee gargaarsa xiqqoo tokko waan qabdu guduunfattee dheeyxee walloo keessatti beektee miillaan gaara keessa deemtee itti dheeyxellee uma yaadadha. Ka hundarra immoo garaana balleessee atilleen hedduu miira keessa galtee hawaasa san keessa teessee waan gootuuf dhabdee waliin boochellee yaadadha. Mee imaloota kee keessaa imalli sammuu kiyya keessaa hin banne ka dharraati mee waa dharraa sanillee keessa buusi. Utuu gara dharraan naqinee
Ayyee ati rakkoo teknikaatu harkaan qaba. Injira kara deemaa deebineeti gaa rakkoo teknikaa san sirreeffannee isanitti deebina. Waraabbiin walaa fira jirta. Hayyee gabaabinaan ilmaan ayyaa qabxee hedduudha nu ibsanii jechuudha kara deemaa. Akkuma isaniin jee nama beektee maqaa qofaa miti maqaan isaatuu fi seenaa of danda'e qabu jechuudha. Imaloota hedduu godhe. Waa'ee Wallootti agarree gargaarsa argeenatti agarree jirra. Inumaa carra qabeessallee ayyaanni beektee Oromtichaa isa tiksee jechuudha. Namoonni haga isaa odoon hojjetillee mataan badanis maqaan badanis ni jiranii. Isa immoo Rabbiin beektee carraa kenneefi haga danda'u uummata isaati akka dubbatu. Haga danda'u uummata isaati akka dirmatu. Lola keessa ibidda keessa kana hundaa'u isa tiksee asiin ga'eef ulfinni keessaa haa ta'u jechuudha. Waaqayyoodhaaf ulfinni haa ta'u maaliif namni kun arra jiraate irraa hafeetii seenaa kanallee nu ibsaa jira. Namoota akkana Oromoon hogguu Rabbiin ni arjoomaaf jechuudha. Ati arjummaa Waaqaa akkamitti ibsitaa yoo jettan arjummaa Waaqaa beektee saba guddicha kana roorroo guddoo irra jirtuuf ummata waan gurguddoo hojjetu kana Waaqayyo kanaaf kutatoo muratoo jechuudha. Dhaloota hunda keessa jira, bahaa keessa jira, lixa keessa jira, hunda maqaa dha'ee hin danda'u jechuudha. Kaaba keessa, kibba keessa, jiddugala keessa. Kanaafuu warreen beektee saba kanaaf hojjetan hunda isaanii kan hojjetanii darbanillee kan hojjetaa jiranillee kan fuuldurallee saba kana hojjetan galata guddaa qabanii kabaja guddaa qabanii iddoollee isaaniif beektee iddoo ulfinallee laannee silaa middaan kafalluuf hin jiru ammoo beektee at least ulfina isaanii laachuun barbaachisan jettiin amana. Gaa sagantaan keenya kanarraa itti fufuma beektee Bilisaree Jaqaalii Raaj Guddataa wajjin jalqabne sanuma gaarraa amma injira karanii malee nutti fufaa jira. Hayya rakkoo teknikaa amma sirreeffannee jirra injirarii deebi'anii jiranii. Hayya gaa karanii mana dhageessu? I think networking okay, networking sirreeffatu jiranii. Soga itti fufuma sanii jechuudha paartuma sanii stooruma sanatti stoorii ijaarraa jirra. Raaj Guddataa bal'inaan rakkoon tun eessarraa kaatee motiifni rakkoo kana duuba jiru maali eenyufaa rakkoo kana duuba jira rakkoo tanaa akkamitti ibsachuu qabna kan hundaa nu ibsanii paartuu keessatti ammoo gara furmaatatti akka ceenu irratti walii gallee bal'ama qabannee adda baane. Kara deemaan ammoo paartuu waanuma Raaj Guddataa sanitti beektee evidensii itti nu takashe jechuudha. Empirical evidensii keessatti nu takashe ragaa wajjin guyyaa iddoo isaa lakkoofsa namaa kan miidhame mootiifa san duuba jiru daataadhaan baakii nu godhe jechuudha. So stooriin lamaanuu wal deeggaranii namoonni birallee beektee warri akkanatti galmee seenaadhaa harkaa qabdan otoo dhuftanii hawaasa keenya kan bahaa, kan dhihaa, kan kaabaa, kan kibbaa, kan jiddugalallee akkanatti odoo namuu stoorii irratti ijaaraa yoo deemne bareedaadha. Maaliif irra guddaa wanni keenya waan continuity ijaaranii akka hin qabdu. Miidiyaaleen odoo siistama akkanaa kana irra fayyadamtanii gaarii dhimma tokko keessummaa tokko wajjin kaaftan gaafiilee keessan akkatti dizaayin godhachuu qabdan namni kunillee waan adrees godhuu qaba kan dhufullee beektee sanirratti akka ijaaru kun maal godha hawaasa keenya keessatti hubannaa sirriidha akka qabaatan hubannaa akka tokko akka qabaatan kana isaan gargaara jechuudha. Maybe paartii tuurratti ogaa Raaj Guddataa dhufellee kan irratti ijaaraa deema. Namni birallee yoo dhufe sanuma irratti ijaaraa deema.
hoggagaa episoodii kana fixannetti lammada burjaaju jechuu keenyamne. So akkasii feesiidhaan miidiyaan orgaanaayiz godhee warra argaa dhageettiidha itti fayyadamuu qabaadha. Hayyee baga nagaan deebitanii siin jaa gaa aadaa Oromootti beektee haasawa ka dhageeffatuutu qabaaf bakka itti dhaabbateellee isaatu himuu qaba. Kanaafuu waa'ee dharraa isan gaafadhee dharraa dura jettanii dhaabdanii itti fufaa. Dharraa fuuldura gujiitti waa takka gaafaati maal yaadannoo keettun waa yaadadhe surroo barguddaatti dhalate mucaan kun suuraalee duubaa jedhama. Dokumentii isaa gaafa ufuma kiyyaati qoradhe argee akkaan garaan na raafame maal godhantee ta'a namatti dhugaan fakkaatu garuu surroo barguddaa eenyuu jedhanii maatii yoo gaafatanii suuraalee duubaadha eenyuu jedhanii yoo gaafatanii nammuu namatti mala morma isaa kanati amma kana waraanni mootummaa hin godha hin jedhu namni garuu Hoosaanaa waan godhan irratti amanuu danda'a. Morma isaa kana irraa kutanii harkaan fuudhanii qoma isaa kanarra kaa'aniitu mana amantaa deemaniitu moo uummata mana amantaa keessaa gabbaasanii ilma keessan kanaa nutu morma isaa irraatii kutee jedhan. Waan barbaade badii barbaade qabaachuu danda'a. Badii barbaade yakkamaallee ta'uu danda'a. Namichi garuu yakkamaa miti. Nama qulqulluu nama bilisaati. Garuu yakkamaallee ta'uu danda'a. Qaamni mootummaa kan uummanni of duratti ilaalu maali bassumaa aab jedhanii morma nurraa kutaniiru isa laaleetti achi nan deebi'a. Isa kana garuu irraa kuteetu suuraaleen morma isaa uummatatutti gabba'ee akka waan siniimaa ta'etti ilaalchise. Yeroo sana Abarraa Buunnoodhaa teessoo irra jira ajjeefamu mucaa kanaa quba qaba. Takka. Taarikuu Gabayyoodhaa ilma Gujiiti. Morma isaa irraa kutaniitu gogaa morma isaatii kana moo billaan xaaxessaniitu finyoo keessa baasanii aboo namni nama dhugaa kun dhugaadha. Finyoo keessa baasee waraanni mootummaa harkatti qabatee dhaqeetu buufata fayyaa qorqorroo irratti fannise. Bakka gosti isaa argutti. Taarikuu Gabayyoo kun muudhaaf nama tokko sitti hin fakkaatin. Nama miileenii tokko ol. Nama jiruusaa guutuu Oromoodhaaf jiraate. Nama seenaa guddaa qabu. Nama Oromoo keessaati morma keenya diinni keenya utuu baatanii baay'ee argine. Kan taarikuudha sirna biyya geggeessutu morma irraa kutee harkatti baatee buufata fayyaa deeme. Faajjii godhate. Eenyuu beeka kan? Gujii keessa ta'ee keessumaa waan Taarikuu Gabayyoo ta'eetii fi waan dargaggeessi Hoosaanaa jedhamu mucaa barataan Adaamaatti barachaa jiru mana barumsaa bultii addaa barachaa jiru duddaan ciibsee waraanni mootummaa irra ejjetee hin himtamoo hin himtodhee agartuu isaa mirgaa billaadhaan shukkaan dhangalaasee hin himtamoo hin himtodhee gurra irraa kutee hin himtamoo hin himtodhee qaama hormaataa isaa gabbaasee irraa kutee hin himtamoo hin himtu jedhee kilaashii afaan keessa kaa'ee ilkaan akkeettiidhaatiin irraa daagee sukkanneessaa kanatu jira Gujii keessa. Kana hunda mootummaan ofiisaatii godhe. Abboo kanatti evidensiin ganaa nama gaafadhu hin qabu. Nan beeka. Ani nan deema waan ta'eedhaatiif. Miilla deemu gufuun rukuttii jedhu. Inuman deema. Hammaan deeme keessatti immoo waan sabaaf ta'uuf waan sabni ta'e agartuu kiyya banadheen ilaalaa deema. Kan amanee kan hin amanne saba kana gaafan ilaalu lubbuun kiyya na mararee hin beeku. Abidda boba'utti kanan deemuuf wabii waan an qabuuf miti. Du'e sabichaaf sabicha keessattan du'aatu na deemsisaa ture. Kan Salaalee uummanni quba hin qabu. Quba sin qaba waan Salaaleedhaa Oromoon quba qabaachuu hin danda'u. Sababni isaa bara Salaalee keessatti reeffi ajjeefamee karaa irratti gatamaa jiru Oromoon Salaalee mootummaadhaa jedhee ture waan ta'eef Salaalee yeroo kamiyyuu
nama sadi yookaan nama shantu mootummaa ta'e malee uummanni Salaaleedhaa garbummaa simatee hin beekne erga sirna kanaatii simate. Garbummaa simatee hin beekne. Bar ona maccaa keessatti niitoorkiin badee uummanni iyyee deeffate, konkolaataan dhaabbatee uummanni iyyee deeffate badduu abooyyuu malee. Waggaa 6 guutuu konkolaataan bil'attee Salaalee dharraafaa galtee kan dharraa kan galtee deebitu hin jirtu. Cubbuun uummata sanaatii fi cubbuun gujiidhaa Oromoon utuu beekuu callisuun saayyuu ganaa cubbuu bira. Mee waan Salaalee gidduu kana dhageessee beekta? Salaaleetti garuu dheengadda nama 5 dargaggeessa karaa marraa qabanii gabbaasaniitu hawaasa yaasanii dhaabachiisaniitu mataa isaaniitti naqanii ta'anii ilaala. Nama 5 dargaggeessa. Guyyaa guyyaatti Salaalee dharraati namni utuu hin du'in, dhiigni utuu hin dhangala'in, ladeemaan utuu karaatti nafin oolee bulee hin beeku. Namnuu quban qaba. Tokkichi namni mootummaa dhadhee quba itti qabaa ture Taayyeen gaafa dhugaa sabaa kana baru, Taayyee Dandaa gaafa dhugaa sabaa kana baru boollicha keessa dhaqanii buusan. Namni dhugaa uummataa dubbatu sirnicha keessatti hin qusatamu. Abukaakkee waliin dhooftuudhaatii fi yoo acabarbaarii mawwayii taate maleessaatii uummata kanarraatiin dhaladhee jettee jennaan siin maseensu siin kolaasu. Taayyeen sirnicha akka gad dhaabbatuuf humna isaaf dafqa isaa itti baasee uummatan irraa dhaladhee ajjeesaa jirtaa jennaan afaan kees qabadhu sammuu kees qabadhu dukkana taa'ee dukkanatti gabbu. Waan Salaaleedhaa ani jireenya kiyya keessatti qixxeen walloo ilaalu waan ani ilaalu hin qabu. Garuu waan Oromoon ta'e kana naannessee gaafan ilaalu ilaalamma 2020 bakkumaan seeraan beekurraati mucaa Yoosef jedhamu tokko guyyaa tokkicha silaa nama 320 Oromiyaa keessaa du'aniiru. Nama 308 Oromiyaa keessaa guyyaa tokkicha dhumaniiru. Daangaa Bilishaangul irratti Daalatti, Haayilee, Goodarree, Bildigiluu, Qooncoo, Baddeessaa iddoo kana guyyaa tokko irratti namni 308 Oromoo qofti 2020 dhumaniiru. Kan taaniin dhaqu dookumentii biraadha waan ta'edhaati. Namticha maaramaa eenyu maaramaa jedhamu takka konkolaataa guddaa oofu ajjeesanii miilla isaa irraa kukkutanii erga miilla isaa irraa kukkutanii raawwataniitiin booddee morma isaa irraa kutaniitu abidda mootti kaan. Namni kana sirna godhaa jedhee naman garuu jalqaba uummata sana duguuguudhaatiif federaalarraatii meeshaan waraanaa gadi fe'ameef. Kana sabni quba qaba quban qabu. Warri ajjeesan beeku hin beekani baay'ee isaa naman gaafatu. Sababni isaa wanti danuun utuu beekanii utuu ilaalanii godhan waan ta'edhaati. Ilmi obbo Maaramaa kun amma akkasittiidhaatiin ajjeefamee hawaasni boo'ee wargamee iyyeedhuma namni tokko iyyuu hin dhageenye sun 2020 2020 waggoota jalqabaa keessa yeroo sana ittoof kennee jira uummanni kan kooti jedhe inni harkuma isaatiin kana hojjechaa jira. Sanatu har'a gahe. Salaalee gaafa si buusu kan Salaalee dubbadhuu namni naan jedhu jiraachuu danda'a. Akka itti dubbatan hin jiru. Salaalee keessa hidha bu'a bootee gara kuuyyuu kana keessumaatii dharraa keessa buddeen tokko nyaatanii buluun miti buddeen tokko nyaatanii oolanii bulanii ijoollee ofii ija keessa ilaaluun baay'ee ulfaata. Marni barnootaa cirasaa cufamuun waggaa 5ffaadha. Mee namni ragaa qabu gabbeelaa kunoo barattoonni itti jiruu naana jedhu Salaaleeti. Gujii keessaa cufamee jiraatu malee barnoota numatti jiru. Macca keessaatii dhumaa jiraannu kaleessayyuu dhumaa jiraatu macca malee barnumatti jiru. Gatii ummatichaadhaa dubbachuun dhugaa ummatichaa dubbachuun diqa.
tuulama keessaati inuma itti jiru maali dhumaati yoo ta'e cobii caalaa bakka takkatti namoonni duguugaman muraasa bar cobii torban tokkotti itti gattaa'ee yoo xiqqaate nama 500 ol hin finne achumaa ukkaanfame mataa namaa keessaa bakka uummata humna qabuudha mootummaadhaa jedhee kaa'e maali cidha noonnootti ta'e irratti gaafa namoonni 40 ol badduu ba'anii bakka sanatti gaafa namoonni duguugaman sana abbaa kanaa dheeraa mootummaan beekaadhuma waan miidiyaa kanaa malee seenaa boriiti. Ragoolee kana kanan siin jedhu. Kanamoo kanan siin jedhuutii fi bakki ani jiru seeftii qabaatee oltee bultee kiyyaaf nageenya qabaadhee wabii waan an qabaadheef hin se'in. Dhugaa uummatichaatu akkas waan ta'eefan sitti maa jedhu. Lafa oolan bakka bulan bakka nyaatan irra uummata irraa dhalatan uummata wajjin oolantu namaa caalaafin kana siin jechaa jira. Waan salaalee kana ani dhaamu mee miidiyaa duwwaa miti eenyumtuyyuu salaalee haa millatume. Gaafa tuulama keessaati adaa bargaatti shallamaa eenyuuti inni kan guutummaamatti adaa bargaa duguuge namni quban qabu. Adaa bargaa shallamaan kophaa mataa duguuge ajajaa namicha gaalii jedhamu tokkotu ture lafa sana yeroo sana inni suni humnuma ajjeesaan amma salaalee jira la. Shallamaan salaaleetii duguugaa jira. Gaaliin inni ajajaa shallamaa ture illubbaa booriitii duguugaa jira. Illubbaa booriitti guyyaa 8 fuuldura haadha teessisanii haadha ijoollee 7 teessisanii ijoollee ishee 4 fi ilmoo obboleessa isheetii tokko nama 5 balbala ishee duratti haati teessee ilaalaa illubbaa boor aanaa daarimutti. Maatii sana maatii ani beeku. Mootummaan ofii isaatii badduu baase. Achi gaalaa ligaa. Amma acheenyu jira gaaliitu jira. Asiiti salaaleeti nama 5tu acheenyutu jira shallamaa isa adaa bargaatti nama fixetu jira. Baay'ee jedhu. Gubachaadhuma utuuma keetti koo gubatuudhuman kanuman siin jedha waan jettu jedhi ana biraa wanti jechaan dhibu waan saricha. I think haganaa kaasuu waan guddaadha. Jalqaba irratti wanni jenne beekee hawaasa keenya gumaa ammatti baasuu illee dadhabanne amma dhugaa isaanii baasuu qabnaadha. Dubbiin beekee tuulamaa dubbiin salaaleedha. Wanni addesii godha wanni jara sararachuu qabnu warra aangoo gubbaa jiru kana beekee baala gizeen sanitti maxxantee jirti ammoo namni haga isaanii gatii guddaa kafalee hin jirudha. I think at least arra justisii haga tokkollee taatu kara deemaan waan godheef natti fakkaata. In comparison waatu lafaa'u kaa'ee namni haga isaaniitu miidhamee hin jiruun Wallaggaa ol Walloo ol Gujii olu salaaleetu miidhamee irraa'uu dubbatamaa hin jirtu kan jusani I think haga tokko hawaasa saniif dhugaa isaanii xiqqollee taatu gabbaafne jira. Gaafin kiyya katti aanu beekee mootummaa keessaa beekamu salaalee yoo taa'ee jiraatte malee I don't know yoo taa'ee namni mul'atu taa'uu tokkichaadha inni nu gale. Kanaafuu hawaasa keenya wanti jennuuni salaalee sheel hordarii mitii wajjannaa waa'ee bilchina irratti keessaa hin jirtu kan akkanatti beeka akkanatti beekuu qabdan. Beekee keessaa hin jirtu. Maafiyaan tun ammoo gudarii fi baakoo jidduu baateedha jaldoo achi keessaa baate wanni tun. Maafiyaan beekee har'a biyya harkaa qabdu. Bikkan buutu hawaasa naannoo sanillee. Ammoo salaaleen kana keessa hin jirtuuti akkasitti jala sarara. Meegaa ta dhufnetti saalleen harkaa kotti ammoo akkanatti lafa kaayuun dhimmicha Wallaggaa san sirriitti akka hubannu nu gargaarti jechuudha. Amma namni kana hunda dhagee akkamittuu isaan galle taphni achi keessa deemaa jiru kun jechuudha. Taphni beekee lixa keessatti deemaa jiru kun
wanni isaan galleefuun wan jirre jechuudha. Galatoomii ulfaadhu dhugaa nama hedduu baafte dhugaan ta'e haa baatu sin jenna kara deema. Oromoon nama dhugaa dubbatu beetee ilmi dhugaa si haa dhalatudha. Maybe ka sadaffaa gurbaa dhugaa qabu humma gurbatti du'a ilma dhugaa si kadhannaa yeroo gaafa ilma argatte ammoo galataan akka nuyi bultu abdii guddaan qaba. Atillee baga irraa haftee jechuudha. Maaliif nama haga keen hojjetii meeqaatu galee addunyaa kana gubbaara. Nama even Oromoo fun dubbatin ka waa'ee Oromootuun hojjetin ka waa takka keessa jedhe qulqulluu kanaa meeqa baasanii addunyaa kana irraa galchanii jechuudha. Ati waan gurguddaa saba kanaa hojjettee balaa gurguddaa keessa bobbaate I don't know ga isaatu si tikse moo beetee I don't know ga beetee invisible taatee deemaa turtee hafuura taatee keessa bobbaa turteenis gaafii of dandeessi jechuudha. Asumaanuu imalota kee kana garuu gara kitaabatti akka deebiftu abdii guddaan qaba. Kara deemaan kitaabatti jijjiirame because argaa dhageettii jettuun Oromoon namni si dura dhaabbachuu danda'u hin jiru jechuudha. Waan qaama sadaffarraa agartee fi dhageessee kanatti himaa jirtu. Waan ofii beetee miilaan keessa baatee ija keetiin gurra keetiin agarte sogaa empirical evidence kana oli uumana fi aadaa Oromoo keessatti argaa dhageettii jennaan sanii ol uumana fi even scientific illee akkasuma. Mee gara lixetti hoggaan sii deebi'u. Dubbicha amma deemaa jiru kun warra walloo gaafadheetii wanni isaan naan ja'anii abboo xiqqoo wanti hin cimtee naan ja'an jechuudha. Kaleessa akkuma keenya kiraash butattee dhufti haa mootummallee beeytee bobaa saayixee fi tumsituuf malee ifumarraa dhowwaa turreedha. Amma bar dubbiin jabaattee jarri hidhannoodhaan nu caalee leenjiidhaan nu caalee bara akka waraanaa battala qabattee saayinsii waraanaan nutti duulaa jirtidha. Nuti qotee bulaadhaadha. Kiraash tokkichaa kiyya amma loon kiyyaaniin eeggadhaa amma kilaa beeytee amma maasaa kiyyaaniin eeggadhaa yoo na dhufan maasuma keessa ciisee inni sina waan isitti dhukaasaadha. Bara har'a warra mishigii qotatuun dhufee bara. Warra beeytee dahoo qotatee armaataadhaan jaarratee qotee bulatti duulaa dhufee jechuudha. Kun akka walloodhaati. Mee Wallagga keessa konfliktiin kun cimaa deemaa hin jiru jechuudha. Gatiin kafalamaa jirullee hagas takka hammaataa hin jiru. Waan ifii dura dhaabbannu miti yoo dhugaa waaqaa keenya amma waan hangar guutan gaafadhee maal jenna abboo hawaasa maal haasoftan naan jenna. Bara wanti poolisii Oromiyaa irraa oluu hidhannoo qabdi naan jenna. Isaanuu guusiitee ajjeeftee naan jenna. Bineensi isaan guddisaa jiru kun boru 4 kiloottis akka isaan ajjeesuu ta'u beekuu qaban. Arra kan gatii kafalaa jiru hawaasa Oromoodhaa haa ta'u malee bineensi kun deebii akka isaan nyaatu shakkii takka malee. Meegaa maaltu deemaa jira yeroo ammaatina keessatti? Dubbiin beeytee horroorraa amma immoo gara wannitti dhufaa jirti gara bahaa Wallaggatti dhufaa jirti. Mee bachittis deebuun isaanii ni mala. Waliigalatti daangaa kana gubbarratti taphni beeytee siyaasaa fi waraanaa ka deemaa jiru kan maal irraa hubattee maal nu hubachiifta kana deema? Xinnoo takka waan an beekuun booda deebi'ee si yaadachiisa. Amuuruu Abee Dongoroo jaardagaa jaartee kiiramuu giddaa eebantuu limmuu saasiga waan warra kanaan waan tokkon hin dagan. Wayyaaneen gaafa kara walloo dhufteetti achi leenjiin xumuramee dhamee Magarsaan faa gara bakkoota amantiin jedhuu keessaati. Magarsaan kun 6 kiilootti barateen si'a. Humna tokko mootummaan jalqaba hundeessee Magarsaan faa itti darban. Aanota nammatiin jedherraati. Bar aanaan tokko ganda 15 ol qabdi.
Limmoo nammatiin jedhe, Ibantuu nammatiin jedhe, Saasiggaadha, Amuuruudha, Abee Dongoorooti, Jaardagaa Jaarteeti. Aanota kana ganda ganda isaanii irraati namoota dhiigaan oromummaa tokko iyyuu hin qabne qubattoota ta'an hundumaa marsaa sadii nama 20 gandoota aanaa kana keessatti argaman irraa nama 20 marsaa sadii leenjisan. Yeroo tokkicha baay'isi aanaa tokko keessa bakki qubataa 10 yoo ta'e aanaa tokkitti irraa nama 200 Saasiggaadha, Eebantuudha, Limmuudha, Kiiramuudha, Giddaadha, Amuuruudha. Yoo xiqqaate bakkoota kanarraati marsaa tokkicha namoonni 2,000 olitti dhufaniiru. Yoo xiqqoo ta'e tokkicha nama 200 nama 60 jechuun iddoo tokkorraati aanaa tokkicharraati nama 600 oltu dhufa nan fakkaata. Maal jedhee leenjisaa? Eenyu ajajaan kun maqaa isaan harkaa bade gaafa Matakkaliitiin deeme warra Amaaraatiin hidhannoo isinirraati hiikuu dhufne miti jedha afaan Amaaraan ittiin jedhe. Isin hidhachiisuu dhufne gaafa jedhu onoota anammasiin jedhe kana keessaati immoo marsaa jalqabaa leenji'ame isatu dhaqee eebbisiise. Faannoo warra jalqaba. Marsaa 3. Yoo xiqqaate marsaa 3 kana keessatti namoonni dhiigaan Oromoo hin taane kan kilaashii harka mootummaa keessaati harka isaaniin qabatanii fudhatan yoo xiqqaate nama 10,000 ol ta'u. Yoo xiqqaate meeshaa isaanii akka qabataniin araddaa isaaniitti deebi'anii abbaa kanaa namni ittiin jedhan jiru. Maqaa maduu jiraniiti. Maqaa isa itti amanan sana gaafa yaada caamsaa 20,2014 akka lakkoofsa Habashaatti gaafa namichi Oromiyaa bulchu kun eenyu maqaan isaa namicha Oromiyaa bulchaa jiru kun dhaqee birrii miiliyoonii 100 jaraa kennee deebi. Namtichi waan godhuutiif godhi waan ittiin jedhame haa godhu iyyuu maleessaati wantoonni sanaa wajjin wal qabatan hundee isaarraa kanatu isa har'a ta'aa jiru kanaatu. Yaaddoon isaanii waraanni adda bilisummaa Oromoo dirree lixaa irratti leenji'ee jiru kun cabsee yoo dhufe cabsee yoo dhufe warri isaan asiitii sodaatan kun walloo irraatiin cabsee yoo dhufe sodaa waan qabaneetiif jecha deemii iddoo lamatutti iddoo lachuusaatti uummata irratti hojjeta. Warra leenjee sana mooraa ofii isaatii keessaa baasee mooraa mataa isaanii kan waan barbaadan qotatan waan barbaadan haa hojjetatan ofii isaaniin ofaa danda'an garuu Oromoo dhumanarraati haa dhowwan dhugumarraa dhowwan. Uummata Horroo Guduruu Wallaggaa keessa jiran meeshaa waraanni itti laateen meeshaa mootummaan itti laateen maqaa mootummaan moggaaseefiitiin guyyaa tokkicha Jaardagaa Jaartee Amuuruu Agamsa dabalatee Abee Dongoorooti nama 95,000 buqqa'e bara guyyaa tokkicha. Nan yaadadhaanii silaa waan sana jirra orgaanayizeeshinii agalatuuman haa ulfaatanii miilla isaanii nan socho'e bakka baay'ee malee humna kiyyaatiin wanti ittiin socho'e hin qabu. Har'a maaf akka dhaabbataniiran hin beeku. Dhaabbanni Oromoon itti du'ee sabbata itti hiikkachuu qabu ani beeku silaati jirra orgaanayizeeshinii ture akka kiyyatti waan inni hojjete waan hin beekuutiifi nan yaadadha caamsaa 11,2022 gaafa obbo Ciibsaa Ulfaataa Boyoonaas Ciibsaa faa ilma isaadhaa wajjinii gaafa ilma isaa waggaa 20 wajjiniitiin ajjeefame obbo Ciibsaa Ulfaataa. Obbo Ciibsaa Ulfaataa kun haati manaa isaas Ismaa wajjiniitiin duute. Gaafa wanti sun ta'e warri Jaardagaa Jaarteedhaa utuu guyyaa baay'een turin caamsaa 30-22 obbo Biraanuu Xilahuniitii fi Aadde Alamuun Sarmuudhaa
obbo Alamuu Birhaanuu haadha warraasaa haadha manaasaa wajjiniitiin bakka takkatti walirra ciibsaniitu billaadhaan kukkutan. Caamsaa 22 caamsaa 30 kun 2022 namni kana ittiin jedhe hin jiru. Caamsaa 30 gaafa kun hundumtuu lafa sana irratti ta'e baay'een turre 2021 guyyaa tokkicha nama 48tu horroo keessaatii badduu nama 48tu namuun dubban Muluu Mokonnon, Madiinaa Said, Abduu Said, Hasan Said, Faaxumaa Idriis, Shaggituu Daawwit, Keedoo Hasan, Godaanaa Hasan, Zeenat Daawwit, Faaxumaa Mokonnon dubbatamanii hin dhuman. Warri kun warra guyyaa tokkicha shan torbaatiin boolla tokkotti awwaalaman. Abbaa kanaa isaan warra kana abaluufaadhaa namni jedhe hin jiru. Mootummaan kana jedhe hin jiru. Faannoon gaafa sana uummata sana ajjeese. Anaa fi yeroo tokko faannoo lamas nan jedhe. Garuu maqaa faannoo kan qabu lama ta'u, shanisa ta'u, sadiisa ta'u firra Oromoo hin jiru. Kan mootummaa jennu, kan eenyuu jennu, mootummaa lolaa jennu firri Oromoodhaa jara keessa hin jiran. Carraa argataniin isaan Oromoo balleessuun isaaniitii fi ayyaana guddaa. Ayyaanoomuu. 21 guyyaa tokkicha gaafa namoonni ammasii kun badduu ba'an namni waan tokko iyyuu jedhe hin jiru. Callumadheetu waan ta'u kana hundumaadhaa namni hunduu callumadheetu ilaala. Mootummaan yeroo san amma nan yaadadhaani magaalaa Jaardagaa jaartee kana keessa ani ofii kooti maatiin qaba. An akka qe'een keessatti dhaladhee guddadheetti Jaardagaa jaartee Aliiboon ilaala. Araddaan baay'ee jaalladhu. Qe'een keessatti utuu waan nyaatan waan butan hin qabaatin lafa onaa duwwaa mana gubatee dhume keessa mana 385 guyyaa tokkotti gubate magaalaa Aliibooti. Ani gaafa naqe cubboon nyaadde waaqaa fuudhan lafaa fuudhan hin beeku. Araddaa ani akka qe'ee kiyyaatti ilaalu. Warra qe'ee sanaa gaafa dhattee gaafattu daldaalaa tokkotu jira. Naggaa jechuun suuqii maal qaba. Aliiboon akka lubbuu isaatiitti ilaala. Amdeedhanii waamu maqaasaa inni Mahammad Abdurrahmaan Gurmuuti. Nama mana amantaa Islaamaa keessatti iddoo guddaa qabu, qooda qabu. Jalqaba irratti jaarsa kan akka hin taanetti ajjeesan. Nama 3 boolla tokkotti awwaalaman isaan Aliyyi Nagariitii fi Jamaal Gashuu obbo Hamdee Ammaadha. Jarri kun warra mana amantaa Islaamaa keessa masjiida keessa warra iddoo guddaa qaban warra Oromoo wal qixxee ilaaluu danda'a. Kiristaanummaan kee fi Islaamummaan kee utuu isaan hin ajaa'ibin Oromummaan warra isaan ajaa'ibu warra hawaasummaa ijaaree gaqqabee magaalaa Aliiboo keessa jiru boolla tokkichatti awwaala. Hirrifate gaa uummanni sun. Kun nan yaadadha ji'a sadaasaa keessa 2022 Jamaaliitiif Aliyyiitiif Hamdeen kan isaan. Inni kun rifaatuu guddaa ta'e uummata sanatti. Maaliif isaan rifaasisaa? Wanti achitti ta'ee jiru sun guddachaa jiraachuusa yeroo mata nama warri 95 oliidha wal dukkaa kan isaan bakka tokkootii buqqaan. Boodatti adeeminu warri dammaanuu ammaa leenji'an kanarraatii gaafa ka'u faannoon humna jalqabaadhaa warri har'a uummata kana baaf gala dhowwaa jiran warra mootummaan yeroo sana gagga'e. Maalleen gaddaa hangar guuteetti gaafa uummanni keenya akka raafuu gadarce gadaa komaandoo warri jedhaniiti gaafa asii gaditti dhaqanii raayyaan ittisa biyyaa moggamanaa taa'ee ilaalaa gaafa uummanni du'e. Gadaa komaandoon lolee dhiisee ajjeeba. Dhugaata sanaa baay'ee keessan beeku. Sababni isaa xabni siyaasaa lafa sana jiru hamman sitti mucaalaa ulfaataadha. Kumaarra achitti taphatamu hamma uummanni ga'utti saba horroo kana uummata horroo ilmaan jaawwii kana maybe akka salphaatti hin ilaalin dideennaan inuma dide. Diduu isaatiif immoo shira humna isaa oliitti kan isaan isarra ka'an. Bar qallaa isaatu soonsa bar. Hamma du'e kana dida malee utuu diduu
utuu diduu sana didee akka isaan jedhanitti jiraateera ta'eti namni baalaan namni titiisarraatii kaasu hin jiru. Jaawwiin kan badduu ba'eef inni jalqabaa diduusaati. Akka Oromootti malee kophaatti faayidaan argadhu hin jiruusaati. Gaafa yoo gadaan ammaadhaa bixxillee siyaasaa hin taane, anatti bixxillee siyaasaa natti fakkaatti hin taane waraana mootummaan filaagaa lama hin jiru tokkumatu ani mootummaadha ofiin jedha. Fuullee taa'ee otuu inni ilaalu gaafa uummata akka godhan gadaan gaafa itti darbe humna makalaakiyaa keessaati harka laadhatee faannoo keessa kan jiru nama tokko qabatee dhufe. Bar nama isaan fidanii dhufan irratti wal lole bar makalaakiyaaf waraanni inni sun naa kenni gadhiisuuf bar beekaa itti gadhiisa waan ta'edhaatiif jecha waan sana numan beeka. Waan hin beekne siin hin tilmaamu siin hin jedhu amman fagaadhuyyuu bixxillee isaa jalqabaan beeka akka isaan itti sirna isaanii uummata irratti siyaasa isaanii akka isaan itti bixxillatan. Amma maal jetta? Anama shakkii tokkoon qaba ofii kooti garii yoo kaasneen kaasna. Shakkii ani qabu uummanni maccarra jiru kuni baay'ee hubamee baay'ee miidhamee mootummaa matakkeedha baralaa kumaara isaati. Wallagga naannoo haa ta'uu yoo jedhe namni jan sukkummatu beektaami tolee jedhe. Maaliif ree kunumoon ta'a? Kana eegi maal jettee naa jedhe kana moon godha sirni kun. Yoo kana godhe hundumtuu gola golaan caccabeetu cirasaa quba wal dhaba dhannaa wal dhaba waraana walitti bada. Hin godhamoo kan. Humni isaa inni dhumaa inni ittiin saba kana isa dhumaadhaa daaku sirni kun ishii kana tafeef. Kana maafan siin jedha taatee amma Abee Dongorootti ta'aa jiru kana gaafan ilaaluun siin jedha. Taatee Abee Dongorootti ta'aa jiru kana taatee shirkaatti ta'e tokko hin yaadattaa kan gaafa manna amantaa gubatee uummanni badduu ba'e. Qaama tokkoon hojjechisiise. Asii Arsii keessaa Saaguree ka jedhamu jira. Saaguree gurmuun kophaatti ijaaramee huqubii buufatuu jedhanii maallaqa isaanii daashin kaa'atan jiru. Huqubiin isaanii birrii miileenii tokkoof wayi. Birriin sun baankii irratti hojii hojjetamtuu hin qabdu. Qaxeetaa kallattiidhaan gara faannoo Arsii keessa jiruutti deema. Ilaal. Gaafa shirkaatti rakkoon kun hundumtuu uumame namni loojistikii jarraa ta'e damee daashinii wajjin wal qabatee baajanni isaanii guddaan daashin baankiidhaan gadhiifamaaf kanarratti ragaatu jira. Yeroo natti tole wayyoo hin fayyada jedhee yeroo namanu kunoo kanatu kana jedhee nama beeksisuu hin danda'a. Hangar guuteetti gaafa uummanni badduu ba'e jalqabaa jara sanatu ispoonsar godhe. Dheengadda gaafa kaabineema keessaati gurbaa gaarii tokko ture. Warri sirna kanaaf bitamtillee gaarii hin qabdu, anaaf gaarii hin qabdu, bilisiginnaa gaarii qabdu hin beeku. Gurbaa gaariin kun isaanumatu hin jaallatu. Nama biyya bulchee yookaan aanaas bulchee nama aangoon itti kennamee uummata geggeessee beeku uummataa wajjin inni olii gallaan ispoortii irra galchan. Akkan najjeesuuf boolla qotanii fi xumuraniitu godinarraati mijeessee itti ergee gaafa inni du'e namni aanaarraa bulchaa ta'e konkolaataa isaa kaafatee reeffasaarra darbee ga'ee deebi. Kumaarri hangar guutee jiru akkaan ulfaata. Maal sagalee meeqa dhageenya hin jaallata yoo ta'e uummata kanaaf jiraata yoo ta'e waraanni adda bilisummaa Oromoo ammamaa ka'ee uummata kanaaf hin dhaabbanne re. Bar kumaara siyaasaa taphachuu barbaadan qabu. Akka isaan itti taphatan immoo inuman beeku. Argeenis mootu. Komishineer Taarikuu Dirbaabaa tokko beektaa hin dheeratame dhiise. Nama Oromiyaa kana keessa naanna'ee dhiigaan harka dhiqate namni sun horrootti waan inni godhe namni beeku hin jiru. Wixinee jalqabaa sanatti yaadachiisuuf kana hundumaa irra isheetii sii kaan.
kanan garguute ammaadha sagaleen akka inni dhaga'amu kan barbaadaniitiif ummaticha waan jaallataniif miti. Ummaticha gaafa oolchuudhaaf itti kaa'an garaagarummaan ummataaf warra isaan hin barbaanne gidduutti uumamee akkamitti akka jiraatan barbaadaniif. Kun kumaara isaanii. Utuu ummata jaallatu ta'eeti waraanni mootummaa tokkootiin hoogganama. Oromiyaan hoogganami, federaalaatiin hoogganami, sirnuma tokko jalatti hoogganama. Uummanni tokko inni tokko akka du'an iyyame inni tokko immoo maaliif du'u hin jedhu. Waan hangar guutee waan horroo keessa jiran kana ammuma kanan irraatii jedha hammatti makanan irraa sii dubba. I think kun ifiifuu sagantaa of dandeeffadha jechuudha. Yoo basically keessa seennee ni haasofna dhugaa naannoo sanii ni baafna yoo jennee waan achi taphatamu kana sirriitti ni saaxilla yoo jennee maybe sagantaa of dandeenyu barbaachisa. Isaalleen dhugaadhaa sibiraa illee deemtee jirti. Meegaa dubbii boodarratti illee kaaftee turte haasoo keessatti wanni jettee wanni amma na rakkaa jiru keessa the politics behind the accountability dha. Du'aati namoonni ajjeese kanaa ofiifuu nu harkaa siyaaseessanii jechuudha. Himachuu dadhabne bara. Kaan maal nuun jaa lakkii kan mootummaatu sana ajjeesaa jira malee kaan immoo nama gaariidha kaan nama ajjeesuudha. Hawaasni immoo nama isa ajjeesu jiru ni beeka. Basically confusion akkanaa keessaa bahuudhaaf I think waan takka waan lafarra kaa'uu qabnu keessaa faannoon gaarii jennuun ni jirti hidhama pointiin guddoon kiyya fadhu mootummaa naa jaartu fadhu ifaa jaartu tanuunaatu ni jirti ta dhugatti beeytee dimokiraatik taatee akka keenyatti gabrummaa keessaa bahuudhaaf dhugaa ofii barbaaddattu dhugaa keenyallee fudhatte lafa teenya tan kajeelle ta Oromoo kabajju Oromummaa keenya haammattu tumsa waliin godhannillee waliin cubbuu kana keessaa baalu ni jira jechuudha. Yaani gallaale nama Oromoo jaalatu nagarra jechuudha. Yoo lamaan feetu mootummaa naa jaaltu feetu kaanaa jaaltu as keessi lamaanuu not even beeytee haga firii xaafii takka garaagarummaa ilaalchaatis yaadaas hin qaban. Tokko dhokotee nu ajjeesaa tokko ammoo dirree bee nu ajjeesu. Waraabessa guyyaatii fi waraabessa galgalaa yoo jennee irra hoyyana fakkaata. Ammoo waraabessuma. Kanaafuu mee kana deemaa faannoon naman ajjeefnee jiraayi faannoon tumsa nuu taatu ni jirti. Karaa akkamii keenyaa jechuudha. Kiyyaa kanati jette kanarraati adda. Akka itti namoonni ilaalan hin beeku. Namni Amaaraa keessaa fuudhee jira. Namni Amaaraatti heerumes jiru. Amaaraa nuyi beeknu. Sabumti Amaaraa jedhamu hundumti isaa moo fira Oromoo ta'uu kan danda'u hin jiru jedheen amanaan. Sababni isaa walloo kan ajjeesi jaarraa dheeraadhaatiif humna hidhates haa ta'u maalis haa ta'u eenyu Aliyyii namicha fannootti ol baatanii fannisan tokko yaadatta wallootti masqalii takkeeta harka isaa gamanatti hidhanii miilla isaa gamanatti hidhanii qaama hormaata isaa shukkaan kan irraa kute qaama hidhate san miti kan qaama isaa harkisee irraa kute kan fannise uummata kan faannootti antii dhaqa. Sabumti Amaaraa jedhamu kuniitii fi Oromoo jedhamu kun diinummaa malee jiraachuufuu kaalkuleeshinii herrega biraa gaafata. Balee herregni faannoon Oromoo irratti buufattuu fi herregni namoonni siyaasa isaanii irratti buufatan wal madaala jedhee yaadu. Sababni isaa amma har'a ga'anitti sabni kun akka sabaatti gaarii isaanii godhee
gaarii yaadan hin qaban. Anamma akkasittiin nan yaadan. Kun akka ilaalcha dhuunfaa kiyyaa nakkeetti hin yaadu. Horroo keessaati qaama hidhate kamiyyuu haa ta'u malee uummata caalaa diina uummataa kan ta'e uummatichu uummata caalaa diina uummataa kan ta'e matuma isaa uummatichu kafaannootti moo siifaa dhufu. Ani herrega siyaasaa buusuudhaatiif yeroo kiyya baay'ee illaan. Oromoo lama laaddeen saba Oromoo 10 moo bu'aa buusadee herregan hojjennu. An Oromoon haa jiraatu wadhee nama. Jireenya sirni yoo dhowwate moo haa lolatu jedhee nama. Lolachuu moo karaa tokko hin lolatin afaan qabatanii loluunis jira, dubbatanii loluunis jira, hidhatanii loluunis jira. Garuu isa ajjeesuuf isa isaaf du'u uummanni kun ilaalee dukkaa du'u jedhee nama. Amma har'aatti faannootu dhiyoodha malee jara sana ta'anii Oromoof nagaa buusanii nagaa kan ta'ani hin argine. Maali obboleessaa Abishee qabatanii teessoo nagaa dhaabbatanii Abishee mormaa gad awwaala. Agamsatti isuma dhiyoo kanaadha warri haroorra jiranii jaarolee agamsatti erganii amuruu jalatti argamte agamsi. Haroon immoo kiiloomeetira 15-20 taatiin dhalaa yoon hin dogoggorre ta'e daandiin ispaaltii haroo keessa bo'u agamsa keessa dhufee darba. Achumaan ol ba'a. Jaarsummaa ta'aniitu nagaadha jedhanii namni keenya lakkoofsaan dhuman garan qaban. Jarri akkuma sabaatti saba keenyaaf hin ta'an. Herrega siyaasaa irratti immoo akkamitti akka isheen buutu kaalkuleetarii isaan fudhanne ofii kooti. Garuu akka uummataatti isaanuu diina ergan jedhee qaamni maqaa isaaniitiin hidhate moo diina saba kanaa. Nuyi siin jedhe akka sabaatti wal fuunee akka sabaatti walitti neeru. Qeenxeedhaan wal fuudhaniitu qeenxeen walitti heeruman. Dandeessee luba baafatta. Ni oroomfatta. Kana ni dandeenya waan ta'eef maaliinis guddifachaanis maaliinis. Kanarraatii kana fe jarri guutuunu diinummaan isaanii akka. Herrega siyaasaa buusuu keessatti immoo warra siyaasaatu buusa. Ani isa sanarratti yaada laachaa jiru. Yaadi ani laachaa jiru. Diinummaan isaanii yoomiyyuu akka hin jijjiiramne. Oromoo ajjeesuu irraatti akka booddeetti hin deebine. Ajjeesuu immoo akka aarsaa qulqullaatti akka isaan lakka'atanin lafa sii kaa'u. Akkuma caaluun jedhe kaleessallee diinaa har'allee diinaa borillee diinumicha gargar hiikuun hin danda'amu. Anuuttan guddisa waan isaan na godhan. Kanuma gabaabaatti. Haasawni kennatti tolee sa'aatu irraa gabaabbate malee waa hedduudha qabadhee dhiyaadhee jira. Ammoo oradii sa'aat akka bira kunne maatii keessa jirtaa kanaa olillee si tursiisuun barbaadu maybe gara furmaatatti odoo haga naafteellee dhufte gaarii eetii yaada. Mee kana deemaa yeroo ammaa tana keessatti aluno sida akka gaafitti qaamni hundinuu dirqama qaban waan godhuu qaban san maqaanuma dhawaa. Duraan mootummaa federaalaatiif mootummaa Oromiyaanillee dirqamni isaanii maalillee uma kaa'e garuu amma nattuu ulfaate jechuudha. Dhiiroo ammallee deebi'ee furmaata isaanirraa akkamittiin gaafadhaanis gaafii of dandeesse. Haa taatu ammoo yoo waa hafe beekte yoo waa hafe katti dhaammattuu jiraatte carraasiifan kan mootummaan beekte waan takka barachuu hin qabu hidha. Wanni inni barachuu qabu awwaan ajaa'iba natti ta'u keessaa Minilik yoo fudhanne beekte namni eenyummaa sanatti gaafii kaasee jiru. Haayila Sillaasee yoo fudhanne
otuma beekanu afaan oromoo dubbata abballee fi wanni illee oduu beekanii amaarummaa isaa fudhatanii fi jiran namni kitaabat kam keessattuu namni Haile Sillaaseedhaan anta oromoona jeenyu amma maqaanu arrabsan illee jeen hin jiru jechuudha. Mangistuu Haile Maariyaam illee amaarummaa isaa fudhatanii fi jiran ni beekan ammoo akka amaaran ta'in jechuudha. Warra biyya bulcheerraa namni ati amaaraa miti qofaa miti ati Itoophiyaa miti namni jaanii Abiyyi Ahmed jechuudha. Namni ammoo milikii ol adoonoo Haile Sillaasee fi Mangistuu fi Mallas Zeenaawii ol an Itoophiyaa jee ammoo waan isaanuu kana gammachiisuudhaaf beetee maalisi magaa kana hunda odii kana hundaa utti hojjetaa jiraadha. Bar wanni nama keenya galuu qabdu keessa artistiin kiraashii fudhatee beetee nama kana achirraa buusee akkana godhu viidiyootti maratu kana badhaamsi isaa uummata akka bara. Is about validation. Anaatu isan wajji anaatu isanii wal Itoophiyaadha. Banna fudhadhaadha bara. Wan aarsaadha uummata isaa dhiyeessu jechuudha. Shawaroobitii keessatti ambulaansii keessaa nama guuranii akkas waggaa godhan accountable nama godhuu diduun tuni bara namni akka kiyyaa beetee isa Itoophiyummaa tana beetee galmaan gahuudhaaf namni haga kiyyaa isanii tole hin jirudha. Namni dorgomaa jira barseenaadhaaf. Ammoo jalattii mattaawaqaa dhokkattee jirti jechuudha. Didde wanan jettiin bara Abiyyi Ahmed shane jettiin jechuudha. Shimallis Abdiisaadha akkas. Soga mootummaan kun kaleessa wayyaaneen cabsa je'ee faannoo hidhachiisuun arra balaa isatti buusaa jirti. Seenaan ofii firra deebi'ee jaanii arra wanni inni dharraa keessatti fi wallaga keessatti hidhachiise boru ofiifuu irraa rakkachuun taa'uu hidha. Faannoon Oromiyaa keessatti qumaara siyaasaatiif mootummaan hidhachiifte tuni beetee tan dura dhufuu teessu arakkiloo isiidha. Taan illeen tabeetee harkiftee fiduu teessu isiidha. Mootorri arakkiloo diiguu taa'u zammana kaasee miti. Isa wallagga jiru kana. Isa amma hangar guutan keessa nu ajjeesu kana afaan keenya beeka karaa beeka. Kakaan illee fidee dhufuu taa'u kana jechuudha. So mootummaanu abboo jarri itti rakkatan malee mattaawaqaa isan dhokkatanii didanii Itoophiyummaa keessan amaarummaa keessan didanii amma diina waloo kana waliin ofirraa dhoowwuun hin wayyuu qubaara siyaasaa kana keessaa bahuun hin wayyuu. So maal dhaamtaa fi gaafiin kiyatturaa kana lammaffaa hawaasni keenya conflict zone san keessa jiranoo maal godhachuu qaban maal gorsitaa maal itti dhaammatta. Sadaffaa ummanni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jiru yoo gumallee galchuu baate galallee guduunfeef dhugaa isallee baasee dubbateef kunu tumsuudha fakkaataatiin gargaar hoggaa jennu gargaarsi bifa hedduu qabaa jechuudha. Wanni irra godhaa jiru kun fifuu gargaarsa guddaa tokko dhugaa isaanii gabbaanee dubbachuun yoo qabaanne maas arjoomuun addunyatti illee rakkoo isaanii ibsachuun otoo haasofni irraa kun afaan Ingiliishiidhaan barreeffame ICC dhaqee buleen kiyya beekan jenisaayidii ol wanni biraa akka waan kana ibsaan uman jirre jechuudha. Numan dubbatamaniif malee hawaasa kanaaf rakkoon isaanirra geessisan ta holokoostiiti waan garaagarummaa qabdan jiru. Ta Ruwaandaati. Inuma Ruwaandaa irra naa wayyana fakkaata waan akka laalu. Gara jabeenni adama wanni keessatti Ruwaandaa keessatti nama ajjeesan argeetan jira. Nama ammoo morma irraa muranii beetee buufata fayyaa fidanii fannisa hin agarra. Kijiba kun hin jiru. Maybe tutsi beetee ajjeesanii laga darbuun isaanii mala. Mashatiidhaa fi qawweedhaan. Ammoo qaama saalaa irraa muranii look yoo ni haasofna ka jennu taane yoo ni haasofna ka jennu taate wanni nurra ga'e waa lakkoofsan qabdu ammoo yoo himata wallaalle malee. Sogaa hawaasa keenya ka biyya keessa jiru ka biyya alaa tuttoo maal dhaamtaa maayirrattoo nutoo miidiyaan dhiiroo dirqama keenya baane illiitiin teenya baranne ta'ettu warri barate kunoo dirqama isaanii bahanii meenu hundaafuu maal nu dhaamtaa jechuudha mootummaa dabalatee.
obbo Zalaalema Barraatu yookaan qixxee hin taane yookaan cittee hin baane akkuma isa duriidha. Itoophiyaan har'a Oromoodhaatii fi firoomsuudhaatiif abbalan kun Oromoo wajjin wal baruudhaatii fi qixxee waan saree itti qalaniiti. Itoophiyaan kaleessa eebbisaa addunyaa lafarra harkiste ammayyuuttuma jirti. Maali Kamaal Goobanaadha. Kamaal Goobanaa kun warra Qoreeti, warra as kunoo Arsii Lixaatti dhalate. Warra Haji Kadir faati. Haji Kadirri Ambaasoo warra nama hundumaatu beeka Qoreeti. Haji Kadir nama Qoree keessa nama ollaadha hin jiru. Nama mana amantaati barsiisu. Nama Oromummaa kanaaf immoo akka lubbuu isaatiitti jaallatu. Kamaal Goobanaa Arsii Nagalleetti kiiloomeetirii 51 deemsisanii Arsii Nagallee fidanii ajjeesaniitu Arsii Nagallee keessa lafarra harkisan, barfinyootti kaanii lafarra harkisan. Itoophiyaa namoonni siyaasaa faarfatan kun uummanni finyaan qabatee ilaala. Finyaan qabateera foolii ishee. Finyaan kan qabate moo Itoophiyaatti miti bara. Reeffatu reeffa waan ta'eef lagni hundumtuu reeffa nama isaatiin guuteera. Itoophiyaan reeffa nama keenyaa lafarra harkistee hidhaa keessatti nama ajjeesaa turte muummee laga keenya bishaan nuti irraa dhugnu ajeessite. Itoophiyaatii fi Itoophiyaa diina Oromoodhaa Oromoo wajjin walitti araarsuudhaatii fi waan guddaa gaafata. Oromootu jaaree, abaluutu jaaree, eenyuyyuu gadaadhaaf. Qaccee isheen irraa dhufteef bakka isheen har'a jirtutu murteessa. Maali yookaan quufneen barree maalummaa jireenyaa erga barree turree jedhame ijaarsi kuni. Maalummaa jireenyaadhaa jaarraa lakkoofsiseera sabichi beeku. Itoophiyaan namoota siyaasaaf taate jiraachuu malti. Itoophiyaan warra buddeen ishee irraati nyaataniif taate jiraachuu malti. Itoophiyaan garaa ofii ittiin guddachuudhaaf ittiin jiraatan jiraachuu malti. Itoophiyaan kaleessa Oromoof taatu akkuma hin jirre, Itoophiyaan har'a Oromoodhaatiif taate hin jirtu. Warri aangoorra maalirra jiran Oromoo miti, Oromoodha. Oromummaan anaaf yeroo takka dhiigaa, Oromummaan yeroo takka akkuma Dookter Gammachuun jedhes akka itti yaadan. Garuu Itoophiyaa duuriyeef addaggeen kun malkaan nuti bishaan irraatii dhugnu lafee keenyaaf foon keenya tortorsitee ajeessite. Maali Kamaalin ammasiin jedhu malkaan qarsaadhaa kiiloomeetira 8.2 si'achi Nagallee Arsii irraa deebisaniitu dhaqaniitu nama dhaqanii reeffa isaa gatan. Malkaa sanatti reeffi gatame garan qabu. Maali Ilbaa Boorammaatii kaaseeran ija tokko keessa nama 5 nuunnuu qumbaatii dheengadda dargaggoota nama 5 ijoollee barattoota walitti qabanii majjeesanii lagatti gatan. Itoophiyaan malkaa keenya ajeessite buddeen waan warra garaatiif taateetii fi sabni maqaa itti waamamu. Garuu Oromoomatu itti adabamu. Siyaasicha tokkeetti hojjetan. Kan Oromoo jedhamee hojjetan. Sana keessa baay'een naqu. Hangafoonni kiyya warri gurguddaan daba kanarraadhaa hundumaa hiikanii dubbataniiru waan ta'edhaatiif jecha ani hangafa qaba. Hangafa kiyya moo nan kabaja. Daba kana kaasanii dubbataniiru waan ta'eef xaxaa siyaasaa sana biran naqu. Garuu yoo danda'e warri mootummaa kun yoo danda'an waan lamatu nuu godhaneen naangaa. Oromoo ajjeesuu dhiisanii warra itti hidhanii nutti bobbaasan kana moo waamanii yoo hirraatii hiikan oolmaa guddaan oola. Sababni isaa Salaaleettis, Walloottis, Angarguutee Horroottis maa inni Arsii Lixaa keessa wantoota amma deemaa jiran, Arsii Ba'aa keessa wantoota deemaa jiran kanas mootummaan ofuma isaatiin gochaa jira waan ta'eef ofumaatiin ajjeesuu yoo dhiise gaa ofuma isaatiin.
tarii uummanni moo maal gochuu qabala? Uummanni qaama isa leenjisee yoo nama agamsaa leenjise ta'e agamsumaaf, yoo nama guuttin leenjise ta'e guuttinumaaf, yoo nama limmuu leenjise ta'e limmuumaaf, yoo nama jaartee yookaan abee dongoroo leenjise ta'e abeema dongorootiif leenjisee, warri inni leenjise kun immoo mootummaa wajjinidhaatiin warra waliin galle godhee yoo uummataaf laate gaariidha iyyaadha. Uummatarra goree garuu qaamni rasaasa tokko darbatu yoo jiraate bakka amma dhaabbannee jirru kanarraati. Diinomni uummataa wajjin isaan seenan salphaa miti. Garuu battala ammaa kana uummanni hundumtuu qaamni isa leenjisee, qaama isa leenjisee isan ajjeese, qaama isa leenjisee naalol isaa hin jenne barbaadee leenjifamuu qaba jedhee tan amana. Kanamoo kan godhuuf hin dhibu. Kanatti taanee by the way namni hundumtuu hattuu fi namni baay'een shiftaa ta'uuf deema. Macca keessaa namni du'an sodaatu kana beekta. Sagaleen rasaasaa dhuka'ee raawwatee eessatti dhuka'ee jedhaniitu yoo gandaa duwwaa 4, duwwaa 2, duwwaa 3, duwwaa 1 dhee jira yoo ta'e eessatti dhuka'ee jedhanii duwwaa 1 jennaan warri duwwaa 2 karaa duwwaa 3 deemu malee mana kee hin taane. Amma dhuka'ee amma. Maali Amaanuel Wandimmoo adda irratti baasanii gaafa rashananii jaalbattee gaafa fuula uummataa duratti araddaasaa keessatti ajjeesanii gatanii uummati bobbaatiin dhaaf. Amma bakka dhumaarra jirraam. Yaanni warra mootummaadha. Saba kana cabsuurra waan ga'an isaanitti fakkaata. Garuu sabichi tokkummaarra ga'uudhaatiif xinnoon ishee hafteerti malee kaleessa gaafa miileenii 10 irraati miileenii 4 miileenii 6 badduu bayyuu cabeen cabu. Amma irraattaan Oromoodha ofiin jedhee jira. Sirni kun haa jiraatu maalan irraatii qaban uummati nagaatee jennaan afaan kiyyaatiif jiru afaan kiyya qabadee jiruu kiyya malee waan biraan hin jiru bara. Jiraachuu yoo barbaade uummaticha ajjeesuu irraati. Yoo dhaabbate oolmaa guddaa warra itti dherraa yoo hiike oolmaa guddaa. Kumaara siyaasaadhaa uummata irratti taphatu kana walii mataa wajjin yoo taphate mootummaadha bara. Qaama hidhate wajjin taphachuu danda'a kumaara siyaasaa isaati. Dirreen isaa uummata ta'uu hin qabu. Yaadatta gaafa alamuudha inni namittiin alamummoo eenyu isheen qurxummii balleessuuf galaana gogsuu afaan baafatee kan akkas jedhu kun duguuggaa uummataatiif leenjii laatee boodatti hin deebi'u. ሰማ ፍቃዱ ተሰማት Fiqaadu sorry of culture. So uummata duguuguurraati jarri booddeetti hin deebi'e nagaa. Jarri hundumtuu waan hima gargar muran foonuma tokkicha iddoo lamatti gargar baasan. Gamanni tortoraa mataa badee jira waan ta'eedhaatiif jecha. Isa olii akkuma hin jedhee ani hangafootan qaba warra olii hangafoota kiyyatti dhiiseera. Warra isaa gadiidhaatiin immoo akkasin jedhe. Namoonni biyya ambaarra jiranii ani akka yaada kiyyaatti waanuma tokkicha beeka waan ta'eef waan tokkicha beeku sanan jedhe. Dhaabbata jirraa orgaanaayzeeshinii iyyafatee qoratee deebisee gad dhaabbachuu qaba jedhee naman. Kara xinnaasa ta'u kara guddaa uummata kana guyyaama tokkitti bulchuu. Maal uummanni irra nyaate boroo badduubaa daakuun waan gootuuf yeroo jedhantu ture. Yeroo maal gootiif kun irra nyaannaan boroo badduubaa yeroo jedhantu ture. Guyyuma tokko nama tokko oolchuun bu'aa tokko. Anatu beeka waan ta'e. Nama daakuu dubbii harkaan ammaaree nyaatu argeeraan daakuu dubbee fe'an deema harkaan ammaaree nama dhaabbatee sibate argeeraan bishaan irratti dhugee uffee nama jedhu argeeraan eessatti naan hin jedhin dhaabbata ofiisaatii kan kooti jedhu dhaabbata jaallatu dhaabbata karaa tokkos karaa lamas karaa barbaade darbatu eeggate isaa argate yoo jabeeffate takkan jedhu
kana gaafan jedhu ani ergama sabaa malee ergama nama takkaayyuu hin qabu. Kan Oromoof du'e mootii kooti. Kan Oromoof jiraate gooftaa kiyya. Kan Oromoodhaatiif of laate anaaf of kenne lubbuusaa. Ani immoo isaaf wanti hin kennuu danda'u tokkicha kabajuu duwwaa. Karan irra deemi jedhe irra deemuu qofa. Dhaabbataan beeku kanan jedha. Sabni kun keessumaa baargama warri jiran namticha lagni isaa gooftaa ta'ee sabni isaa garbatti ta'e akkeetti yaada fila moggeessuu qabaa jedhee naman Oromoon Oromoodha. Kan badduu ba'aa jiru Salaaleetii isa Oromooti, Arsiitii isa Oromooti, Matakkalii isa Oromooti, Gujiitii isa Oromooti, Maccaa isa Oromooti, Cobiitii isa Oromooti. Asii araddaa ijoolleemti isaaniitti taphachaa jiran kana abuunaa gindabaratiiti akka daaraatti harcaa kan jiru saba warri garaa garaa isaaniitiif du. So uummanni biyya hambaa jiru kun barattii rakkoo kana keessa barri hin darbine hin jiru. Yoo lakki anatu Oromoodha situ moggaadhaa. Laga kiyyatu qulqulluudha keetu booraadhaa. Moggeessuu maqabaan jedha qophaa dubbatu. Isa jalqabaadhaa humni guddaan humna ala jiru kan. Humni isaa maayinni yoo danda'e jaalalaaf nagaa duwwaa lallabuu yoo danda'e yoo dadhabe immoo afaan isaa cufachuu. Lachuu kanaan danda'u yoo ta'e immoo warri Oromummaadhaatiin Oromoo jaallatan afaan isaa cufuufi dubbattee dhaga'amuu dhabuu caalaa cufamuun hin jiru. Uummanni immoo utuu akka re'aatu akka maaliitti iyyanii afaan namaa cufuu danda'a. Isa isaaf jiraate, isa jireenya isaa isaa fedhee dhabe, isa umurii isaa isaa fedhee dhabe yoo yaadaan kabaje ilaa kun karaa Oromoo qabatee jiraa isa jedhu jala moo yoo deemee dubbiin keenya wal qabata. Sababni isaa uummanni dadhabeef. Akka nuyi miidiyaa irra teenyee faloo dheennu kana miti uummanni faloo dhabeetu faloo tokkitti eegaa jira. Kormi dhiiraa uummata kana fuuldura bu'ee kana karaa keetitti hin jedhu yoo argame akka galaana guddaa bakki roobni roobe hin beekamnee araddaarra yaa'iti. Uummatichi. Kun immoo ta'uun irra kan jiraatu utuu isaan ona maqaadhaan kana naannootti hin guddisin. Filannoo kanuma qabu saba kana diiguudhaatiif waan ta'e. Ani maybe dhaamsi kiyya kun waan isaan hin beekne miti waanuma beekan hin dubbadde. Sabichaaf kabajaaf jaalalarraa kan hafe akkan homaa hin qabne numa beektu. Yaadni kiyya as jirti gaammee ulfaadha. Galatoomii atiin gaafiilee bakka bareedaa dhaamsa bareedaadhaan naa xumurte. Wanni hafee jiru yoo jiraatte tatti dabaltu carraa baay'ee sii kenna gara kiyyaan ammoo hoffalee galatoomii. Silaa du'uun hin oolle sabni kun wal sodaachootuu dhiise. Silaa kan isa ajjeesuuf bobba'e yoo inuma isa ajjeesa dhugaasaa kana fuudhumaan utuutti gayyaa'e. Isa isaaf hin taanetti naan taatu jedhee kan itti utuu gurmuudhaan ta'e. Sirna isa ajjeesu kanammoo fuuldura dhaabbatee utuu balaaleffate. Kaabinee irraatii kan hafe namoonni hojjetoota mootummaa ta'anii bullee bakkeetti kan nyaatantu jiru. Jarri sun utuu ofii isaanii haarsaa godhanii kaabineema kana fuuldura dhaabbatani. Bar hojjetoonni mootummaa danuun isaanii kiraayee manaa ji'aan dhuftu yaadda irra darbanii dhala isaaniitti galuu kan yaaddaan nama danuun beeku. Silaa dhumuun isaan oolle gosti isaa barbadaa'uun hin oolle dhugaa kana itti murraati boodatti hin deebi'otuu ta'e. Silaa diinnoo nu ajjeesaa jira. Diinni diina caalu kan si ajjeese yoo diina keeti
ilma obboleessa keetii obboleessa yoo ajjeese yoo gumaa dafee hin baafanne yoo ta'e gosti hin baane yoo ta'e du'atu itti fufaa. Uummanni kun ilmu mataa isa dideetiin ati dabaadha jedhee gostotu irratti lallabe. Gosti gayyaa'ee kilaashii lafaa fuudhuu dhiisee dhagaa lafaa fuudhuu dhiisee gosti gabba'ee ilmaansaa kana walii isaatti otuu hime sirnatti gabbaa miti barkilaashiitti gabbaa miti yeroo argatu walii isaatti gabba'ee utuu irratti lallabe walii isaatti ba'e gaafa inni kilaashii fudhatee itti dhufu jalaa goree gaafa inni kilaashii fudhatee deebi'u silaa uummata keessa hin jiran lafa isaan hin jirretti ba'ee lallabe gosa isaa keessaa eenyutu diinaaf meeshaadhaa jedhee utuu dide warri kaleessa goobantichi gaafa qadida wannabee warri saba dide gaafa saba badduu baase gootummaa isaanii dhufee lallabe warra har'a nu ajjeesaa jirus bor akka inni gootummaa isaanii lallabu inuma beekna har'a utuu lubbuun jiru utuu irratti lallabate humni uummata kanaatiif lubbuu laate oo jira lubbuu dhala isaatii utuu kabajate kumaara siyaasaa isaan taphatan kana jaarsoo beekaa lallabee walitti hime bari ilma kiyyaa wajjin wal na nyaachisuu kan barbaadan kanaaf otuu jedhe ijoolleen saamoo lubbuu laataniiru utuu kanarra agabani beela'ani baala mukaa nyaatanii dhufanii har'a gaariiru baala mukaa nyaachuu isaanii utuu itti fufani idda mukaa ija mukaa nyaachuu isaanii utuu itti fufanii dhugaa uummatichaa uummata harkaa akka fuudhanitti dhaga'aa deemani. Nu bitanu nu dhiitanu nu ajjeesanu nu ga'a sila rakkoo keenya walitti himan diinarratti utuu lallaban isa isaaniif du'ee fi isa isaaf miilla qullaa deemutu adda baafatan eenyuun natti bobbaasee abbootii otuu gaafatani kun silaa furtuu keenya isa guddaadha. Dhumarratti waa takkan siin jedha jaallatamis jibbamis xiinxalanis dhiisanis amananis amanuu baatanis uummanni kun immoo guyyaa tokko akka inni irratti lallabatu nan amana. Ulfaadha. Ayya galatoomii ulfaadhu sabni keenya illee bakka jirtanitti mariitu ni jalqabne malee hin fixanne isan homaa jettan kana deemaa waa hedduu sanii dhaabate hojii manallee hedduu nuufi saniif illee laatee jira mee akka maatittis akka waahilattis akkuma gandaatii gosaa fi sabatti illee maaltu mala maali mallisaa beektii Haacaaluu Hundeessaa dhaabaanu san marii teessan akkatti fuftan abdii guddaan qaba. Gaa adeeroo kana deema ulfaadhuu galatoomii ammallee badiin deebineeti yoo feene gaa sagantaa bal'oo waliin goona. I think namoota birallee nu beektee kakaasi hagaati jette kana hagaati raaj guddataa jee namoonni biraas yoo dubbatan I think seenessa beektee saamamne kana deebifataa jiran natti fakkaata. At least gumaa galchee hojjechuu baadhee dhugaa immoo haga dandeenyutti galchaa jirra. Gumaa si galfanna nama dhugaa galfateetu gumaa galfata kanaafuu ulfaadhuu galatoomii si jechuu barbaada. Gaa umrii dheertuu si hawa waaqayyo ilaaraa si tiksee ammallee tikseen san gaasii waliin haa jiraatu siif maatii keetillee ulfaadhuu galatoomii wayyoomii adeeroo. Ulfaadha maquma uummatichaatiin ulfaadha kabajamaa fayyaa ta'a walumaatiin waan gochuun nurra jiraatu hundumaa gochaadhuma waliitiin itti fufnaa yaa saba kiyyaa bal'oo kabajamoo afuuran qaba afuuratu na keessa jira haga afuurri na keessa jirutti immoo Oromoo taanaan kan firaatis kan diinaatis ani afuura qaba taanaan sagaleen kiyyaa sagalee saba kiyya bakka afuurri kiyya hin jirretti afuura kiyya kana quba qabaadha. Ani isiniin baafadheen isinumaan immoo fudhadha. Barri kiyya guutuun jiruu kiyya har'aatii fi sababni isini jireenyi kiyya borii moo hammaani jirutti kan warra irraatii dhaladheeti. Bara dhiphuu kana keessa darbinee warra waan sabni keenya itti jiruu fi akka itti biyyi keenya jiru gaarii dubbatan waaqni nu haa taasisu. Nagaan lafa keenyaaf, nagaan dachee keenyaaf, nagaan saba keenyaaf,
nagaan uummata keenyaaf, nagaan dallaa keenyaaf, nagaan maasii keenyaaf, nagaan goromtoo keenyaaf, nagaan qe'ee keenyaaf, nagaan haraddaa keenyaaf, nagaan beekaa keenyaaf, nagaan xiqqaa keenyaaf, nagaan guddaa keenyaaf, nagaan waan nuti qabnu hundumaatiif haa ta'u. Ulfina hin dhabinaa. Warri hafuura baafattan dhugaa baafadha. Dubbii dhugaa afaan keessanii baafadha. Garaa keessaniitiif jiraattanii garaa keessaniitiif du'urra dhugaa keessaniitiif jiraadhaatii saba keessan waliitiin jiraadhaa. Sirniin darba, sabni bara baraatiin itti fufa. Oromoo taanee dhalannee Oromoo taanee jirraa. Lafeen keenyas seenaan keenyas Oromoo jedhamee waamama. Hamma jirrutti jirraa. Gaafa hin jirre isin jiraadhaa. Ulfaadhaan isiniin jedhaa. Oromoon Oromiyaan bara baraatiin haa jiraatu. Waaqni isinii wajjin haa ta'u. Ulfaadha. Leel jennee ulfaadhu galatoomii gaajirraa gaafiidhaa ka'e jechuudha. Jirtuu fi isin jechaa jira kana deemaanii gaa akka ni jirreettanii as baatan abdii guddaa qabna. Ilmaan ayyaa injira kana deemaa yeroo isaa aarsaa godhee affeerraa keenya kabajee asirratti nu argame gaa waa hedduu nu dabarsee jira isallee galatoonfanne isallee kan galata qabdan nu waliin turu keessaniif. Ammoo marii keessan nutti fufaadhaan gaa sagantaa keenyatti xumuranna haga qophii kana fakkaatu waliin dachaanutti galata qabdanii nagaa waaqa keessa nu turaa. Thank you.